Jirra jirtu maatii keenya maatii kaasushoo akkam jirtan fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo akkamii jirtuu fi naguma jirtanii fayyuma keessanii nuti immoo naguma keenya jirra deebinee dhufnee jirra gafoo hojjennee fi har'a foottaa gafoo nyaanna marqaa hojjennee jechuudha. Anaa fi mucaa kiyyaa kaasuun nu bira hin jiru anaa mucaa kiyya jechuudha. Innaa marqaa kana hojjetannee amma nyaachuu fi warri marqaa jaallatan gisee hunda bal'atu ati marqaa hojjettaa bal'atu ati gisee hunda marqaa nutti agarsiisaa naannoo irra hin jirtanii jechuudha. Innaa ani kaa marqaa waan jaalladhu kan jira. Innaa kanaafanii marqaa gisee hunda godha jechuudha. Halkanii xiqqoon garuu dukkanaa. Marqaa kiyya hoo hi guys argitanii kun aannan kan mucaa kiyyaati kun immoo kiyya jechuudha. Baay'een qicanne yookiin kophaa kiyya nyaachuun dasa nan jiru kanaafanii kaasuun hin jiru mucaa kiyya immoo kaan jechuudha. Mucaan hin kaanii amma ga'inni ka'utti xiqqoo nyaadhasu. Dura sinan gurshaamee kottaa. Ragaama waa heddu. Akkamitti jaartiin jaarsa duwwaa nyaatti naan hin jeenafa. Isinitti mee jira yoo anu fin qaqqabin yoo kaasuun galgala galee agawuu kiyyan ta'a oo yaaddumoo mucaa kiyya eeguu garuu mucaa kiyya eeguun qabaa ta'u moo nyaadhee fixu. Duri jedhani dubartiin maalii jedhu urgoo fi aannanii fi qaaraa nyaattu aannan hedduu qaaraa nyaattu. Kan ammaa garuu tokkoffaa haganaan ba'utti ani duraan dhugaa dubbachuudha. Aannan dhuguu hin jaaladhu jechuudha. Sanuu aannan urgoo kaniitite kana jechuudha hin jaaladhu. Yoo ta'e illee aannan akkamii seeta ho'aa sana kan ilma wayii ho'aa yoo ta'e malee gina amma bara kana hoo tokkoffaa erga mucaa koo garaatti naafee mucaa kiyya garaatti qabadhee aannan nafeessisee nan dhugee bakka sanumarraa natti fufu amma foon bichaan naaf jechuudha. Foon bichaadha marqaa argitanii miire akkam bareeda. Foonni hin jaaladhu amma foon bichaadha salleen maa'e. Kaasu nama marqaa kana wargeen kannaa galgala. Kana nyaattee wanna kana lafa kana nyaatanii jiru. Fuula kiyyallee argitanii maaksiin dibadhee jira jechuudha. Waan dibadhu garuu isinitti hin agarsiisne guyyaa tokko isiniifan hojjedha fuula shaggaadha sirriitti jechuudha. Namni keessattuu onnoo qabu maali? Madaati fuularraa qabuuf namni guburaa qabu ani garuu hin qabullee. Madaatiin yeroo tokko asitti na bahee asiif hajjatti gisee biyya arabaa jiru jechuudha. Narratti bahee ture garuu asitti galee fayyadamee jennaan narrumaa bade jechuudha. Madaatii miti nyaata hojjedhee kan aduutti gabba'ee balaa sanii jedhee fuula kiyyatti shifna jedhe na gurraachate. Meeqoo akkanatti fataa jireen ta'a maaltu garagaraa ganna qabe kanatti innaa fuula kiyya maalaan dibadhe seetanaa gisee seetanii gisee biyya arabaa jiru isaanii nyaatarraa kan ka'e nyaata hojjedhee aduutti gabba'ee bakka kanaaf cinaa lamaan kana na gurraacha'e jechuudha. Gara biraa na tsaadha. Kana lamaan na gurraacha'e kaza madaamin kiyya gisee tokko kireemii naaf bittee kireemii sanaa bittee jennaan kireemii sun akkanumatti qodaa kana akkanumatti narraa ol kaasee jechuudha waan dibadhe. Akkanumatti narraa ol kaasaa kaza narraa kaasee narraa badee nusuu ta'e fuulli kiyya
Ijoolleen iddoo maal dibattee maal taate minamna akkamitti sirraa badanaa jira. Nutsuuna ta'ee torbee tokko fayyadamee torbee fayyadamee sanarraa badee saniin booda immoo iyyuu ani kireemii sanii fixee isnaan nattuma deebi'ee jechuudha. Iseenaan nattuma deebi'ee natti deebi'ee bakka sanii ol iddoo kan dura bakka lamaa kanaan ganna ufee jechuudha. Gada kanaa gamoo qo'if kaan biraa tanaa ganna ufee asiinillee mataa asii ol na bahee san kanuma dibattee ise saniif jechuudha. Innaa waan akka kireemii fayyadamuun abadan hin ta'u jechuudha. Meekaappii amma meekaappiin nama balleessa tokko faani garuu meekaappiin illee fayyadamu. Abaa gammaatiitti mana faarmaasii deemee fuula kiyyaa waan akka biteen beeku. Osiniin jedhe dhugaa seetu fuula kiyyaa hin bitu jechuudha. Hin dibaddu ani waan dibata akkanaa kan gizee tokko faawundeeshinii dibadhee faawundeeshiniin garuu shaggaadha. Faawundeeshinii fuula kiyyaa shaggaadha gin ani ergasii faawundeeshinii sanii abbaa injiraasitti jechuudha 1800 xiqqaadha gana keessi 1800 bitama. Isa bitee xiqqoo dibadhee naannoo nume wayne 1800 naga kana jaammaa birritti dabalee 2000 jaammaa gaarii bitadhu jedhee tananiise hin dibanne jechuudha. Meekaappiin nan qaba garuu amma gizee tokko jiraame pirogiraamiin hoo jiraate eebba mana sargi minamna deeman gizee tokko na fayyadama. Gizee tokko xiqqeessee jechuudha sanoo ene taatakka. Innaa saniin alatti waa fayyadamu jechuudha. Onno ani iddoo kan fayyadamu sanitti immoo giliziniinii galgal na fayyadama. Amma fuulli kiyya biyyatti galeennaan giliziniinii fayyadama. Tokkoffaa giliziniinii maan narraa baade. Lammaffaan immoo timaatimii fi sukkaara buna. Deebisee silbaabota aannaniin jirame aannan yoo daffistaas amma fuullee isa qaba kiyya jechuudha. Silbaabota aannan yoo daffee ani garuu baay'ee fayyadamu illee taree gizee tokko takka jechuudha. Garuu aannan gizee hunda guyyaatti gizee sadii faan daffisa aannan daa'imaafis ta'ee ofii keenyaafis hin daffisna waan ta'eef gini fayyadamu. Amma silbaabotiin aannaniitti illee shaggaadha. Giliziniin ta'ee giliziniinii sukkaara kan sukkaara hin qabne baay'eetu jira. Yannetaa baay'ee amatiire kan irraa hojjetamu reetti irraa kan hojjetamu hin jira. Kan akka naanarraa hojjetamu hin jira. Kan xoorii fakkaatu maali loomirraa kan hojjetamu hin jira. Burtukaanarraa hin jira. Kun kana keessaa miti. Ani kan fayyadamu reetti irraa immoo maali qo'ataniif hin jira iyyuu suuqiidha. Hin jira jechuudha suuqii keenya. Ani manatti illee na fayyadama. Bakka suuqonni sun shaggaa tokko jechuudha. Sukkaara qaba. Kan sukkaaraa sun shaggaadha jedhan. Fuula walal gosa sukkaara amma buna jinoota dibata fuula hin bareessa beektu. Innaa kanaaf wayne marqaan na jalaa qorre. Oduu isinitti odeessu marqaan na jalaa qorre maal akka. Rabbiin raanti jallee rabbii banaa ka'uu didee maal mangudha. Yoo ka'ee makaraa na goe osoo rafee hin jedha. Yoo rafee immoo maa rafee hin jedha. Mee makaraa. Innaa kanaafuu meekaappii irra wanta akkasii fayyadama isin jechuu barbaadetanii yoo balleesse immoo na uffalchaa'e. Kanaaf kotta nyaata ka marqaa warra jaallattan. Garuu namni baay'ee waan naan jettan laayifii bal'atu gizee hundaa marquma hojjetan. Marqaan akkoo shaggaadha keessattuu dubartii lesles godha akka ispoonjii jechuudha. Dubartii shaggaadha. Nama garuu ofii kiyyaaf illee baay'ee marqaa jaalladhee osoo hin taane mucaa kiyyaaf jecha nan godha. Achumaan qeelee bakka kaasuunis koo alatti waan laafaa akka foonii tibsi namna kana nyaatee gala. Biddeen duuba bicha nyaata seetanii yeroo hundaa. Innaa nu baasa garuu guyyaa sanbataa guyyaa tokko nu baasa mana amantaati yoo gallee ani foon hin nyaaddu kan maalan godha foon waan hin nyaanneef kiyya kanuma jechuudha. Kanaafaan viidiyoo keenya immoo laayikii godhaayi warri ilaaltaniis tane ilaalinaayi sim jettanii biran tarinaa laayikii godhaa tuqaa isaaban kaffaltanii tuqaa ta'uu bira darba ishii. Kanaafuu viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Bye bye.